Taphoota madaalii ga'umsaa liigonni gurguddoon Awurooppaa jalqabuudhaaf amma torbee hin caalu kanaaf gulaallii geggeessaa jiru kilaboonni qophii gannaas taasisanii gara xumuraatti fidaa jiru kilaboonni xumuran jiru Arsenaal fa'aa kaleessa Atleetik Biilbaa waliin taphatanii Arsenaal galchii 3-0dhaan injifateeti jira peenaalitiidhaanis injifateeti jira Emirates Cup waancaa jedhamudha kaleessa kan fudhate Arsenaal sanaan ala Everton fi Roomaan taphatanii Roomaan goolii 1-0 Manchester United Fiorentina taphatanii goolii tokko qixa xumuranii peenaalitiidhaan Manchester injifatee jira Leeds fi AC Milan goolii tokko qixaan xumuranii jiru Newcastle dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Atletico Madridin goolii 2-0dhaan mo'amee jira Real Sociedad fi Bournemouth goolii malee xumuranii Napoli fi Girona taphni taasisan Napoliin 3-2 injifatee jira akkasuma Marseille goolii 3-1 Aston Villa Manchester City goolii 3-0dhaan Palermo injifateeti jira tapha Arsenaal fi Atleetik Biilbaa halaallu maaliif Yokoreej goolii jalqabaa isaa galchee jira Yokoreej eegamaa ture taphataan kun egaa dhaabbiin qaama isaallee baay'ee sodaachisaa akka Haalaanditti taphataa laalamuudha qaamni isaa qaamaan jabaa kan ta'e dheerinni isaallee taphattoota sarara fuuldura irratti egaa kaastu yeroo baay'ee amma goolii galchuudhaaf tokko saffisni ciminni qaama kee dheerinni dhaabbii qaama kee baay'ee murteessaa amma Zlatan Ibrahimovic yeroo baay'ee goolii galchuu irratti wanti na rakkisne haala dhaabbii kiyyaa fi cimina kiyyaa jedha dhuguma immoo Zlatan gaafa kaastu gaa taphataan kun egaa taphataa cimaa goolii galchuudhaaf rakkanneedha taphataa akka sanaa qaamaanis ulaaltu taphataa jabaa ta'uusaa argineeti jira Yokoreej kaleessa goolii jalqabaa galchee jira deeggartoonni kilabichaa taphoota lamaan dabarsiniin taphoota lamaan Tottenham irratti daqiiqaa muraasa taphatee jira tapha Newcastle irratti akkasuma taphatee ga'umsi inni mul'ise deeggartoota kilabichaa amma rifachiisee jira garuu deeggartoota kilabichaa osoo hin taane morkattoota warra Arsenaaltu akkatti xinnoo ishee akka gammadan taphataan kun ga'umsa akka eegdanii miti waan jedhu sana deemaatii ture kaleessa garuu goolii galchee jira akkaataa itti beeknu Sporting Lisbon keessatti akkaataan gammachuu isaa itti ibsatu harka isaa walitti diruudhaan afaan isaa irra kaawwateeti kaleessa illee gammachuu kana akka ibsate taphataan kun kaleessa goolii galchuun isaa deeggartoota kilabichaatiif hamilee ni ta'a isaaf isaa milee ni ta'a baay'ee isaan qofa osoo hin taane kaleessa sochiiwwan inni taphaa taasise kubbaawwan inni dabarse harki 89 kaleessa kubbaawwan inni taphaa ture milkaadha kan inni ture sara peenaalitii keessatti illee kubbaawwan tuquudhaan fooyyee ture kaleessa Victor Yokeresh kun tariiti amma marsaa sadaffaa irratti yookaan immoo yaalii sadaffaa irratti gara hojii isaatti dhufaa jiraachuusaa kan itti agarsiisedha tapha kaleessaa kanaani akkuma tuukaafte taphataa saffisa qabuudha haalaan dirraa'u sochiiwwan adda isa taasisan keessa kubbaa qabatee too gara fuulduraatti gangalchee deemuu danda'a taphatichi kun Arsenaal fi boqonnaa kennee eeguu dandeessa dursee Premier League England guyyoota har'arraa guyyoota 5 qofatu hafa eegaluudhaan booda goolii galchuun isaa kaleessa gaa haalli isaan ittiin injifatanii Kai Havertz goolii galcheera Bukayo Saakaan goolii galcheera kanaaf Arsenaal kaleessa peenaalitiidhaanis taphaanis injifatee imala bara dorgommii kanatti yaaliiwwan taasisan keessaa kan madaalii ga'umsaa kun isaan tokkodha amma haala ittiin Yokeresh ittiin fayyadamuu danda'an Bukayo Saakaan qarqara lamaaniitiin akkamiin taphattoota kana waliin qindeessan irratti hojiiwwan yaalaa jiran Mikel Arteetaan isa kanaan kaleessa waa wayii waan argatan jedhee kan kaasa kaleessa Atleetik Bilbao irratti keessattuu beekna miidiyaalee England kana baay'ee amma taphataan kun taphoota lamaan dabarsine kanaan ga'umsa inni mul'iseen egaa qeeqni isaanii eegni miidiyaalee England taphataa tokko balleessuus danda'a guddisuus yookiin baasuus danda'a cimsuus danda'a so taphataan akkaan eegame kun baay'ee Arsenaal deeggartoota hedduu qaba even ministeerri muummee biyyattiitu deeggaraa Arsenaal akka ta'edha kan England kan himamu so jijjiirraa Yokeresh irrattis yaada kennanii jiru kana dura so jijjiirraan akkanatti eegamaa ture soominaan eegamaa ture baay'ee xiyyeeffannoo argate haasaa miidiyaalee haasaa xiinxaltoota haasaa namoota ispoortii kana keessa hin jirrellee ta'ee ture
xumurri isaa gaarii ta'uudhaaf taphataan kun goolii galchuu qaba jechuudha. Gara liigichaatti kan dhufe gara Arsenaal kan dhufe Arsenaal maali rakkinni isaa rakkina goolii galchuuti. Qorannoo dhiyeenya baheen immoo goolii galchuu qofa miti carraa goolii uumuu irrattis rakkina akka qabudha kan himamu. Kana furuudhaaf taphattoonni akka Zubimendi jiru, Noorgaard fa'aa dhufanii jiru. Taphattoota muuxannoo qabanidha Premier League England keessatti. So kilabni kun kaleessa injifachuun isaa tapha jalqabaasaa Manchester United waliin qaba boodarra hin kaasna maal ta'uu danda'a kan jedhu taphni kaleessa injifate kun hamilee ta'uu fi danda'a. Adeemsa keessa immoo Yokoreejii fi taphattoonni kilabichaa biroo kilabichatti madaqaa jiran moo hin jiran kan jedhu tapha kaleessa irratti waan nutti agarsiise na fakkaata. Hamma ta'e qindoominni akka dhufe Arteetaan ganna kana tooftaa taphaa kan dura hin fayyadamne hedduu yaalaa akka turanidha. Bara haaraa kanaaf waan addaa qabatanii dhufuudhaaf karoora akka qabanidha kan dhageenye. Amma garuu gara tooftaa taphaa isaaniitti deebuudhaan bara dorgommii jalqabuuf jedhu kana dursanii garee isaanii sirrii san argachuudhaaf kaleessa waan xinnoo yookiin immoo jalqabbii isaanii argine na fakkaate kaleessa caalmaa taphaa fudhateeti Arsenaal kan taphate peenaaliitiis kan laallu yoo ta'e injifateeti jira. Deeggartoota Arsenaaliif jalqabbiin barichaa gaarii akka ta'u asumatti ilmaamuun nama rakkisu garuu Manchesteris haala amma deemaa jiru kanaan qindoomin isaa maal akka fakkaatu guutumatti mul'isuu baatus kan Arsenaalis guutumatti mul'isee jira jennee kaasuu hin dandeenyu. Adeemsa keessa wantoonni sirratan hedduun jiraachuu danda'u. Garaagarummaan Arsenaal fi Manchester booda kaasnus bal'inaan Arsenaal garee qindaa irratti taphattoota muraasa fidate. Manchester ammoo garee guutuu isaa bifa haaraadhaan qindeessaa garee jirudha. So kun garaagarummaa guddaa na fakkaata hangama kooti. Tariitii amma garee fuulduraa qofa irratti xiyyeeffate Manchester United Arsenal yoo kaafte duubarraa kaasee hanga fuulduraa sarara gidduutti fideera, sarara ittisaa irratti taphattoota fideera. Inumaayyuu hirmaannaa jijjiirraa garee guutuu taphattoota fidate kana kan ilaaltu yoo ta'e bakka amma bakka fide kanatti hanqina qabaa Arsenaal hin qabu ture bar amma yoo fuuldura ta'e bakka yoo koreessan ta'e malee durattis Jorginhoon baheera osoo immoo Odegaard miidhamee bara darbe immoo Arsenaal baroottan darban yeroo waggoottan lama Manchester Cityin waliin waancadhaaf morkatanittis yeroo dursummaadhaaf waancadhaaf dhiyaate dursaa turetti Odegaard miidhamee waancaa dhabe sanaa booda saa kan gaafa miidhamus Arsenaal rakkoon akkasii isa mudate ture. Amma iddoowwan kana kanarratti taphattoota fidateera filannoo baay'ifate. Filannoo Arsenaal. Filannoo baay'ifate. Bakka Bukaayoo Saakaa taphachuu danda'a. Kanaaf Bukaayoo Saakaa irratti dhiibbaan tanaan dura osoo inni miidhame maal ta'a jedhu irraa hir'ateera jechuudha Arsenaaliin. Gama biraatiin Gabriel Martineeliin jira, Trossard jira. Akkasuma immoo taphattoonni dargaggoonni ba'an kan akka Noanerii fi Lewis Skellyleen iddoowwan garaagaraa taphachuudhaaf kan Arsenaaliif danda'ani sarara ittisaa irratti akkasuma immoo Mosquera filateera. Innis immoo sarara ittisaa gidduutti irratti qarqara irrattis bahee taphataa danda'uudha waan ta'eef Zubimendi taphataan kun hanga sarara gidduutti ka'ee goolii galchuutti taphataa amala akkasii qabuudha. Jijjiirama wayii Arsenaal keessatti fida kan jedhaman keessa isa kana isa tokkodha. Xiyyeeffannoon Arsenaal bara kana Yookare shara fuulduraa irratti fidate qarqara lamaaniin kubbaan isaanii dharana akka saffisu taphattoota immoo saffisa qaban fidachuun isaanii hojiiwwan inumaayyuu gaafa gara fagoodhaa turan Eeshiyaa Singaaporii fi Hong gaafa turan yaaliiwwan Mikel Arteetaan ittiin milkaa'ee dhufe isa kanaaf Premier League irrattis qabatamaan hojiirra oolche jedhamee ittiin tilmaame keessa tooftaa taphaa bara darbeedha. Amma shakkii turre shakkiin keenya maal ture Martinelli Maduukee fi Havertz qarqara sarara tokkorra taphachuu isaaniitiin kan fayyadama kan jedhus gaafii tureemi. Kaleessa garuu jalqabarraa Martinelli fayyadaman milkaanii jiru. San booda jijjiirra taasisaniinis boqonnaa deebii Havertz haala sanaan waan gaarii mul'isee jira. So tooftaa taphaa isaanii waan barbaadan san waan argataa jirudha kan fakkaatu Arteetaan haasaa keetti fudhate. Isuma san amma yaalanii yaaliiwwan kana qophimti gannaa kunuyyuu inni qabatamaa tariitii tooftaa bara darbeerraa taphataa gaafa fidattu taphataa kanaaf maaltu mijata kan jedhu leenjisaa wanti ittiin of qoru yookaan ittiin of ilaalu keessaa isa tokkodha. Mala gannaa kanaani isa kana yaali Mikel Arteetaan yaada ati kaaftirratti goolii galchuudhaan baroottan darban Arsenaal tarii bara darbee kan bara darbeetiin ala waggoottan lamaan darban Manchester City xaanee goolii hedduu galchuudhaan garee xumuraa turedha. Bara darbe carraa goolii uumuudhaan irratti hanqina qabaa osoo hin taane carraa goolii uuma san irratti fayyadamuu irratti hanqina goolii galchee ture kan bara darbeetirraa goolii 21 irratti garuu Arsenaal
bara darbe gooliin inni galche Liverpooliin caalame jechuudha. Kana jechuun carraa goolii uumanii carraa goolii argatan sana garuu sarara peenaalitii keessatti taphataa itti fayyadamutu hin jirre. Kai Havertz yoo fudhatte goolii 9 galche Premier League Englandiin. Bukaayoo Saakaa miidhamee yoo jiru immoo qarqararraan kubbaan inni mijeessee kennu taphataan kun taphataan sarara fuulduraa osoo jiraate kan akka amma Gyökeres dhufe kun osoo jiraate yoo ka'u taphattoonni akka Erling Haaland faan osoo sarara peenaalitii san keessa jiraatanii Arsenaal goolii meeqa galche isa jiruratti tilmaamuun nama rakkisu. Odegaard taphataa ija Kevin De Bruyneetitti siqu qabu jettee kaasuu dandeessu kubbaawwan inni mijeessuu kennuudha. Isa kana sarara gidduutti irratti ni qaba. Amma Gyökeres dhufuun isaanii sarara lamaan ammoo Maduwaaken dabalataan dhufeera. Hojiin Arsenaal carraa bara darbe uumu daran dabaluu akka qabu qarqara lamaan kubbaa saffisaan dirqama waliif kennamuudha kan inni qabu. Isa kana Mikel Arteta yaalanii jiru. Direct football isa kallattiidhaan goolii eegdota irraa kaasanii yookaan immoo seet kara duubatirraa goolii eega irraa kaasanii qarqara lamaan kubbaa walii kennan saffisaan kara fuula duraa akka deemuuf yaaliidha kan isaan kaasanii. Tarii immoo taphattoonni akka Kai Havertz gaafa dirree keessa jiran kubbaawwan qilleensarraa akka fayyadamaniif yaaliiwwan rukuttaa rogaatirrallee hojiiwwan biraa mala tooftaa biraa bara darbeetirraa ittiin yaalaniif hojiiwwan Mikel Arteetaadhaa isa keessaa isa tokkodha. Isa kanaaf kaleessa Maduwaaken sochii fooyyee mul'iseera. Akkasuma Kai Havertz goolii galcheera. Victor Gyökeres goolii galcheera. Amma Mikel Arteetaan maal yaadani isa kana akkamitti istaandardii isaa yookaan immoo madaala isaa eegee Premier League Englandiin tokko jedhanii tapha cimaadhaan Manchester United waliin eegalan isa jirurratti xiyyeeffatanii waan hojii isaanii kana goola bannatti fakkaata kaleessa isa kanaaf. Booda Premier League keessatti kan kaasu ni ta'a. Kaleessa taphoota michuuma taphatan keessa taphataman keessa akka Manchester City Palermo galchii 3-0 dhaan mo'ateedha. Manchester City illeen bara kana taphattoota jajjaboo keessattuu inumaayyuu Cityin ganna kana kilaboota sagalee dhokfatanii taphattoota ciccimoo mallatteessifatan jedhaman keessa jalqaba irratti garee eeruu dandeenyudha. Kaleessa Palermo goolii 3-0 dhaan injifateeti jira. Qophii gannaas tapha ittiin xumuredha gareen Pep Guardiola. Gareen kun bara dorgommii darbe morkataa jabaa ta'uu dhabuu isaatiin keessattuu rakkinoonni turan maali kan jedhu iddoowwan hanqina qabu irratti taphattoota murteessoo ta'an mallatteessifateeti jira. Tapha kaleessa irratti wanti dhibu ganna kana kan mallatteessifatan Thierry Reinders jijjiiramee seenee goolii 2 galchee jira. Taphataan kun jalqaba irraan seenne ture. Osoo jalqaba irraa kan seenu ta'e kanaa ol gochuu danda'a, si jechisiisuu danda'a taphataan. Kuni daqiiqaa 59 fi 82 irratti goolii 2 galchee, daqiiqaa 25 irratti Erling Braut Haaland dursa qabachiise. Waa'ee taphataa kanaatiin wal qabatee waancaa kilaboota addunyaa irratti taphoota 3 walitti aansanii fayyadamanii jiru Pep Guardiolaan. Taphataa Manchester City keessatti yeroo gabaabaa keessatti madaqe ta'es ragaa ba'ee jira kaleessa. Bara kana Manchester Cityin taphattoota itti fayyadamee milkaa'uu ittiin danda'u keessa Reinders isa tokkodha. Taphattoonni kanneen akka Marmush fa'aa ganna darbe kan mallatteessifatanii sanaan ala taphattoonni haaraan garee kanatti makaman garee kana ceesisuu danda'u jedhamaati kan jiru. Tapha kaleessa waan muraasaa kaasnu. Manchester Cityin qophii bara dorgommii kan madaallii gannaa kana qofa taphate waancaa kilaboota addunyaa irratti waan tureef hin taphanne ture. Tariiti Tijjaanii Reinders kaleessa goolii 2 galcheera. Taphataa bakka Kevin De Bruyneedha Manchester Cityin buufachuudhaan mallatteessifate. Osoo jennu Kevin De Bruynes kaleessa goolii 2 galcheera. Napoliin taphataa irratti goolii 2 galchee. Taphataan kun bakka Kevin De Bruyne baay'ee dinqisiifateera. Pep Guardiolaan kaleessa taphataa nu fayyada jennee ga'umsa addaa qabu jennee itti abdannu keessaa isa tokko jedheera. Taphatichi Serie A keessatti AC Milan akka dhuunfaatti kilabichi gadi haabuu malee dhuunfaadhaan goolii 15 taphataa galcheedha. Taphataa sarara gidduu ta'ee goolii hamma kanaa galchee Serie A taphataa cimaa sarara gidduu jedhamuudhaan taphataa badhaafameedha. Taphataa yoo kan ilaaltu ta'e qaaman qal'aa fakkaataa garuu jabeenya taphataa qabu waan ta'eef taphatichi Manchester City tariitii utubuu danda'a jedhameeti kan inni eegamu. Osoo jennu Manchester City taphattoonni inni fidate Ryan Cherkin jira, Ryan Aitnut jira. Taphattoota goolii eegaa dabalatee amajjii darbe kan akka Nico Gonzalez fidateera, Hussaanoof fidateera, Omar Marmush amajjii darbe Manchester City keessatti salphaadhumatti madaqee goolii galchee inumaayyuu gooliin inni tokko inni galche goolii hawwattu jedhamuudhaan kan ittiin badhaafamte keessa isa tokkodha. Sara fuulduraa irratti rakkoo akka hin qabne mul'iseera. Taphattoonni akka Bernardo Silvas taphattoota salphaa miti. Oscar Bob deebi'eera. Amma Rodri miidhamuun isaa Pep Guardiolaan tarii ammas taphataa kana akka baroottan darbanii san sara gidduu
Manchester City dha hanqina akka qabu ammallee rakkoo wayii tarii Gonzales bakka san bu'a jedhameeti kan inni eegamu darbee garuu taphoota bara darbeeti irratti illee hamma eegame taphataan kun baachuu hin dandeenye Porto irraa gara Manchester City dhaa dhufe kanas ta'u kaleessa Tijjaaniin waa wayii Pep Guardiolaadhaaf mul'iseera waancaa kilaboota addunyaatti irratti illee sochiin mul'isaatiin ture taphataa Manchester City keessatti dinqisiifatamaa turedha taphoota sadeen keessumattuu taphoota inni irratti taphate keessatti kubbaawwan inni dabarsaatiin ture haalli inni ittiin taphatu taphatichi dhugumatti Kevin De Bruyne bakka bu'a jechuudhaan hanga gaafii namoota itti ta'uutti kan inni ga'e kaleessa garuu Guardiolaan illee isa kanaaf ragaa ba'eefi jedhe. Manchester Cityin taphattoota tammakaasti kana mallatteessifatee jira. Taphattoonni kunniin taphattoota ga'umsa ajaa'ibaa mul'isaa turanidha. Kilaba keessa turan Rayaan Cherki kaasuu dandeessa, Nico Gonzalez, Abdulkadir Kusanov. So taphattoota kanneen mallatteessifachuun garee kana bara dorgommii dhufu morkataa cimaa akka ta'uuf kan eegamudha. Mee gidduutti ergaa ispoonsara keenya dhageenye immoo jijjiiraan Manchester United dhiyeenya taasisee kilabicha hagam fayyaduu danda'a kan jedhuu fi qabxiiwwan biroo kan kaasni ta'a. Ammas nooliin turasni jedha. Burjaajessitoota irraa of eegaa. Teeknooloojii jireenya guyyuu keessan fooyyessuuf kalaqaman fayyadamuun namoota saamichaa fi burjaajii raawwatan irraa of eeggadhaa. Baankii irraati jechuun bilbila isinii bilbilaa nagahee sobaa agarsiisaa liinkii balaa qabu yookaan hin mirkanoofne erguun carraa hojii uumna badhaasa injifattaniirtu jechaa toora moosaajii baankii miidiyaa hawaasaa sobaatinii fi kan kana fakkaataniin burjaajessitoota maamiloota keenya saamichaaf saaxilan irraa of eegaa. Baankiin keenya bilbila bilbilee appilikeeshiniin akkasirratu fooyya'u yookiin tajaajila kamiifuu gara appilikeeshinii baankichaatti akka gortan kan hin gaafanne waan ta'eef akkasumas baankiin keenya toora miidiyaa hawaasaa isa sirriitiin ala tajaajilli badhaasa yookiin koomishiniin kamuu akka hin jirre isin beeksisa deebii akka hin deebisneef isin hubachiisna. Yaalii burjaajessuu akka kanaa buufata poolisii dhiyoo keessanii yookiin toora bilbila bilisaa poolisii federaalaa 991 irratti eeruu kennaa. Galatoomaa. Baankii Daldala Itoophiyaa. Baankii yoomiyyuu itti of abdattan. Erga sponsora waltajjii marii ispoortii keenya baankii Daldala Itoophiyaati kan dhageenye walitti deebine qabxiin tokko kaastee osoo bira darbuu baadhee jedheeti. Rodriin miidhamuun Manchester City ammallee gatii kaffalchiisuu danda'a. Taphataan kun taphataa murteessaadha. Bara inni ga'umsa olaanaarra ture Manchester Cityin Champions League Awurooppaa fudhatee jira. Waancaa Premier League England fudhatee jira. Waancaa hedduu argatee jira. Innillee badhaasa Ballon d'Or argatee jira. So taphataan kun umrii kanatti miidhamni akkanatti isa qoruunsa dhuguma egereensa kana caalaa badhaasni guddaan Ballon d'Or injifannoon guddaan kilabaa Champions League dha milkeeffatanii jiru. Garuu tokko qofa osoo hin ta'in itti fufiinsan olaantummaa isaanii, cimina isaanii, guddummaa isaanii addunyaatti mul'isuudhaaf akka gargaaruuf taphataan kun egaa gahee leencaati kan baate. Bara 2024 keessa bara miidhamaan dabarseedha. Manchester City illee miidhamee jira. Miidhamni Rodri miidhama isaa qofa miti. Miidhama Manchester City illee jechuun ni dandeessa. Bara kana dabalatee egaa inni miidhamaan jiraachuu dhabuun Manchester City akkasuma garee Pep Guardiola ammallee miidhuu akka danda'udha kan eegamu. Iddoo isaa sanatti taphataan bu'uu danda'u hin jiru. Tasumaayyuu haala qabatamaa jiruun iddoo Rodriitti taphataan bu'ee qixa isaatiin sadarkaa isaatti Manchester City icceessuu danda'u hin jiru. Gooliiwwan inni galchu yeroo murteessaa ta'etti garee kana baatee taphataa deemaa turedha. Miidhamni cimaan isa mudate garuu taphataa kana kubbaa miilaarraa sila yeroo isa prime jennu sana yeroo sadarkaa ol'aanaa itti productive ta'e kilaba isaa tajaajilu ofiis mul'isu kana caalaa badhaasa garagaraatiif itti qaqqabuu danda'utti miidhamni isa mudate. Egaa ciminni taphataa kanaa yookiin immoo hamileen taphataa kanaallee akka laafu miidhamarraa gaafa deebitu performaansii jalqaba mul'isaa turte sana qixa sanaan mul'isuu dhabuu dandeessa hin mul'istullee. So Rodriin akkasuma Manchester Cityin rakkachuun isaanii waan hin oolledha kan natti fakkaatu. Garuu jijjiirawwan ganna kana Manchester Cityin kan bara darbee dabalatee taasise akkasuma immoo carraa waancaa kilaboota addunyaa gargaaramuudhaan garee qindeesse egaa Manchester Cityin fayyadamaadha jennee kaasuu dandeenya. Dhimma biraatti adabaru
osoo jennu har'as Chelsea ni taphata waancaa kan Premier League England eegaluudhaan dura AC Milan waliin ni taphata akkasuma immoo Barcelona ni taphata Aston Villa Villarreal waliin Real Madrid har'a tapha madaaliidhaan qaba Juventus Borussia Dortmund waliin Liverpool ammoo waancaa Community Shield tiin har'a Crystal Palace waliin ni taphata gareen Arne Slot waancaadhaan tokko jedhee eegaluudhaaf har'a tariitii Crystal Palace waliin morkii akkamii taasisas kan jedhu gamanumaa kan eegamu ni ta'a dhimma Yokare Sheshko fi Manchester United yoo dabalu. Nee inkaasna egaa Sheshkoon taphataa ganna 22ti. Taphataan kun egaa gara Newcastle United deema jedhamee yaasamaa ture. Boodarra garuu fedhiin isaa Manchester United ta'uu isaatii wal qabate inumaayyuu gatiin jijjiirraa Newcastle United isa fudhachuudhaaf dhiyeesse kan Manchester United caala ture. Fedhiin isaa United waan ta'eef gara kanaatti dhufuu danda'ee jira. Of course Manchester United kilaba guddaadha. Kilaba seenaa guddaa qabu. Premier League England yeroo 20 shaampiyoonii ta'eeti jira. Taphattoonni ciccimoon garee kana keessatti taphatanii dabarsaniiti jiru. Garee deeggartoota hedduu ta'an qabudha. Garuu bara 2013 irraa kaasee almost waggaa 12 oliif garee siimboo san dhabeedha. Waancaa Premier League England fudhatee hin beeku. So san booda tattaaffiin godhamaatee jiru. Waggoota 12 booda even amma jalqabbiin gaariin kilabicha keessa jiraachuu wanti sitti akeeku maalidha? Iddoo shaakalaa ittiin kumatamaatii ture Carrington waggoota dheeraatiin booda paawundii miiliyoona 50 haaromsee dheengadda eebbisiisee jira. Amma iddoon shaakalaa kun komii taphattoota hedduu ture. Ni yaadanna Cristiano Ronaldoon CR7 Manchester United gara Real Madrid erga deemeetiin booda achi gara Juventus achi booda deebi'ee gara Manchester gaafa deebu wanti inni kumate iddoo shaakalaa Carrington kana. Iddoon shaakalaa kuni kanumaan dhiisee deemetu jira. Inumaayyuu sanaa gaditti dulloomee argee jira. So Manchester United rakkoo kana keessaa ba'uudhaaf yookiin kufaatii kana keessaa ba'uudhaaf wantoonni inni irratti hojjechuu qabu keessaa tokko iddoo shaakalaa sadarkaa isaa eeggate qixa yookiin sadarkaa kilaboota gurguddoo Awurooppaatiin jiran iddoo shaakalaa san haaromsuu qaba qixa sana haaromsuu qaba jedhee yaada kennee ture. Egaa abbaan qabeenyaa kilabichaa kan dhibbeentaa 25 bitatan Ratcliffe kana waan guddaadha kan hojjetan iddoo shaakalaa kana eebbisanii isaanii fi leensa seena qabeessa Sir Alex Fergusonidha kan eebbisiise. So kana wal qabatee daaluutis amma booda rakkoo shaakalaan kaasnu rakkoon kenna furameeti jira. So sababni nu dhiyeessinu tokko hin jiru waan jedhu kaasee jira. Sanaan taphattoonni duraanii kilabichallee yaada garaagaraa kennanii jiru. Dhugaadha iddoo shaakalaa kana qofa ijaaruun shaampiyoonii sin taasisu hojmaataa fi bulchiinsa kan kee jijjiirachuu taphattoota kan kee cimsachuu garee kan kee jabeessuu qabda waan jedhu kaati kan jiru. Sheshko mallatteessifatanii jiru. Mibemo Kunya taphattoota biroos mallatteessifatanii jiru. Ani Manchester United bara kana morkataa yoo ta'e malee waancaadhaaf garee tilmaamtu miti. Waancaadhaaf ammatti gareewwan guutuu ta'an jiru waan ta'eef Liverpool garee shaampiyoonii ta'edha. Daranu garee of cimsee dhiyaataa jirudha gareen Arne Slot taphattoota bakka hanqina qabu hundattuu taphattoota haaraa ciccimootaan mallatteessifatee dhufeetii jira. Sanaan alaa boggoottan sadan dabarsanii morkataa cimaa liigichaa kan ture Arsenal taphattoota kanneen akka Yokore fa'aa mallatteessifateetii jira. So Manchester City durarratti kaasaa ture taphattoota inni mallatteessifate. Kanaaf Manchester United akka waggoottan dabarsanii sadarkaa 15ffaa 16ffaa 10 gadi xumuruu jalaa ba'e inumaayyuu ooftan maal jedhe Manchester United bara kana fooyya'insa agarsiisuu danda'a. Fooyya'insi isaa kuni sadarkaa 5ffaatti isa xumursiisuu danda'a waan jedhudha kan kaase. Egaa ooftan yeroo baay'ee artificial intelligence dhaan deeggaramee xiinxala kubbaa miilaa irratti yookiin ispoortii irratti kan kennuudha. Ragaa olii qabuudhaanis wantoota garaagaraatiin qindeesseeti kan tilmaama isaa kaa'u. Manchester United amma sadarkaa 5ffaatti xumuruu danda'a waan jedhu kaaseeti jira. Egaa kuni waan guddaadha. Sadarkaa 15 irraa 5 xumuruu jechuun jijjiirama guddaadha. Waggaa itti aanu hanqinoota kan ilaalte bara kana maaltu akka hanqinaatti ture akka gareetti akka olii galaatti kan jedhu san yeroo itti aanutti fooyyessuu waan dandeessuuf kanaaf akka gareetti sochiin jiru gaariidha jennee kaasuu dandeenya. Garuu Sheshkoon gara Manchester United dhufuun maal jijjiiruu danda'a waan jedhu waan muraasa kaasa. Football is unpredictable yookaan immoo kubbaan miilaa tilmaamuuf rakkisaa isa ta'e keessaa isa tokkodha. Manchester United bara darbe sadarkaa 15ffaan xumure. Bara kana shaampiyoonummaa irraa ni dhoowwaa osoo hin taane tarii morkattummaadhaaf itti ulfaachuu danda'aadha. Amma
hojii cimaa Manchester United bara kana hojjete keessaa maalidha isna jedhu irrattii fi Premier League England akkamiin warra kaan waliin morkataa jabaa ta'ee dhiyaachuu danda'a yaada jette irratti keessumattuu United ganna kana maal hojjete eessatti immoo hojjete isa jedhu irratti yoo kaafnu ta'e tariitii Benjamin Sheshko kaleessa mallatteessifateera taphataa umurii 22ti taphataan kun paawundii miliyoona 74 maallaqni isaa waliigala kan isatti ba'e kana jechuun Manchester United ganna kana sarara fuulduraa irratti hojii isaa hojjetaatiin akka rakkoo sarara fuulduraa irratti goolii galchuudhaaf qabu itti furuudhaaf hojjete kan namatti agarsiisu taphattoota sadii kan bara darbee mallatteessifate Diego Leon waliin taphattoota 4 walumaa gala taphattoota 3 mallatteessifate kana paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 4 ta'a Manchester United kan Benjamin Sheshko dabalatee kan inni baase amma Manchester United hojiiwwan ciccimoo inni hojjete keessaa kana booda sararri fuulduraa isaa hanqina akka hin qabne ifatti kan itti agarsiise gamaa fi gamanaan bitaaf mirgaan Maatiyaas Kuunyaa fi akkasuma immoo Biriyaan Embeeboon jira taphattoonni kunneen lamaan kubbaa minjeessuu kennaa kara dugda duubatitti Bruno Fernandes utubaan sarara gidduudha jira Manchester United Benjamin Sheshko taphataan sarara fuulduraa hojjaan isaa dheeraa qaaman immoo jabaa saffisa guddaa kan qabu kubbaa immoo sarara peenaalitiin ala fagoorraa dhiitee galchuudhaan sadarkaa Awuroopaatti amma yeroo ammaa kanatti sarara peenaalitiin ala kubbaa dhiitee galchuudhaan sadarkaa jalqabaatirra jira sarara peenaalitiin ala kubbaa inni galchuun taphataa kana Manchester United kaleessa kan inni mallatteessifate kana alatti tariitii yoo kan milkaa'uuf ta'e Carlos Baleba mallatteessifachuu sarara gidduutti irratti Manchester United hojiirra jira. Ruben Amorim amma waan isaa ta'u wayi Manchester United isa fakkaatu sirrii garee homaatu hin komatamne kanan hanqatan jenne wayi waan qabatanii dhufan kan inni jiru akkuma tuukaafte Premier League England injifachuuf dhiisuudhaaf morkattoota kan gareewwan kaanii waliin Liverpool maallaqa hamma isaa bara kana kan ganna kana baasee hin jiru Chelsea bara darbirraa qindaa'ee waancaa kilaboota addunyaatti irratti ittiin of madaalee jira Arsenal baroottan 3 darba sadarkaa lammaffaadhaan waancaadhaaf dhiyaatee dhabe Yokoresh fatara fuulduraa irratti dabalateera Manchester City bara darbe kufaatii mudate keessa bayyanatee dhufuudhaa fi sarara gidduutti irratti akkasuma immoo qarqara irratti taphattoota dabalatee jira kilaboonni biroo kanumti akka Tottenham mataan isaanii kan akka Newcastle ammoo morkattoota jajjaboo qabxii sirraa fudhachuu danda'an keessaa isa tokkodha Manchester United haala kanaan akkamiin maal fida Benjamin Sheshko isa jirutti taphatichi goolii hedduu galchuudhaan dargaggeessaa sadarkaa Awuroopaatti top 5 warra jedhaman keessaa taphataan hamma isaa liigota 5 keessatti goolii galchee jiru waggoota lamaan darban goolii 39 galchee Manchester United keessatti kan taphataatiin jiru Højlund waggoottan lamaan darban goolii 26 galche goolii 19 Benjamin Sheshko isa caala sarara bakka isaa kanatti taphata kan jedhamu iddoo qabachuudhaan taphataan kun Benjamin Sheshko Højlund irra dachaa caala taphataadha fuula walitti dhufuudhaan taphataa nama tokkoon walitti dhufan irra caalee qaaman hojjaa isaa kana fayyadamee akka ati jalqaba kaafte waa'ee Zalatan Ibrahimovic isaanii kaase qaaman jabaa ta'uusaa inumaayyuu fakkeenya akka Zalatan Ibrahimovic taphataa fudhatamuudha qaaman jabaa kana ta'uudhaan isa kana Manchester United dabalateera. Kanaaf Manchester United bara dhufu garee jabaa wanti isa ta'u tariiti rakkoowwan darbee dogongora Onanaan goolii eegdota irratti uumu taphattoonni akka Casemiroodha ammas achi keessa jiraachuun bara kana of fooyyessee jira jedhamaatiin kan inni jiru kanaan alatti taphattoota hin barbaanne of keessaa geggeessadha kan inni jiru garee isaaf ta'an qofa amalaa naamusa kabaja kilabichaa warra eeganiin garee kana ijaaruudhaaf Ruben Amorim hojiin hojjetan Benjamin Sheshko taphataa dargaggeessa kana dabalachuun isaanii sarara fuulduraa Manchester United Old Trafford kana booda qe'ee injifachuudhaaf kilaboota hundi deeman osoo hin taane ammaan booda kilaba gaafa achi deeman sodaatan ta'uusaa ni mirkaneessa jedheen tilmaaman haala taphattoota kanneen goolii 48 galchan taphattoonni kun sadeen walirratti bara darbe kana Biriyaan Imbaamoon goolii 20 galcheera Maatiyaas Kuunyaan goolii gara 15 galcheera Sheshkoon goolii 13 galche liigichaan qofa jechuudha goolii 48 Manchester United goolii 44 galche warreen gaddaa taphattoonni kunneen gaafa walitti dhufanii hammam qindoomina Manchester United akka jijjiiran kan namatti agarsiisudha saffisa qaba Benjamin Sheshkoon sa'aatii tokko keessatti giddugalaan kiiloomeetira 35.7 ol dirree keessa uwwisa fiiga taphatichi jedha sa'aatii tokko keessatti hammam taphataa cimaa akka mallatteessifate namatti agarsiisa kanas ta'u jimaata dhufu Premier League England ni eegala maaltu mudata kan jiru gamanuma morkiin kilabootaa kan eegamudha.